no bale saki ya ka dira qabatto hidhatte dira urgaa intalo keessa baasi bakka onne tante keessa illee baasi akkanti keessa illee baasi waa hunda keessa baasi bale so jaalatte rakkinaaf rakkinni akkana wal argatteedha wal fakkaatti si jamma jaalatte rakkinaaf rakkinni akkana wal argatteedha wal fakkaatti si jamma subhanallah isin bakka wal jaalattanii lammaffaa irratti wanni godhadhu amma ati akkaawwantii eegarraa fudhatteen booda ani farmuddin dajite akkaawwantii intaloodhaa sumana bira jira wanni godhi bakka gubbaa san seeni bakka akkaawwantii saniin seeni iimeelii jiraamiwan iimeelii sanii olii lakkoofsa galfadhu lakkoofsa wastaappiin qabdu eega lakkoofsa achi galchiteen booda iimeelii deebii keessaa haqe iimeelii keessaa lakkoofsa gubbaatti galfattee iimeelii keessaa hiite garaas ta'u intaloon ammoo feemasoota kaahiroo wajjin jira waan ta'eef feemasoonni kaahiroo tiktookii irratti ogummaa hin qaban tiktookii waa keessaa baasuu hunda isaa jijjiirrattee jennaan hin seene bar osoo ati asirratti maakiin ibsaa garee gootee keessaa si baafti ofii wallahi keessaa si baasan miidhaa kana nyaatama lammaffaa irra maali beektaa abdi anamma feemasoota oromootii waraab naa feemasoota oromootii keessaa na baaftee na bilootte biloo hamnaantii tokkii sana seenuu hin danda'u beekaadha. Keerii yaada kee waan sin keeruddiin hin gubatee jette tiitokichi an dhuguma gubatee jedhee tan dhiise yeroo nani iimeela kan kootti galchee jedhu natta deebise haqame hundinuu jalaa kaafamee jira paaspoortii gaafa duraa sana bicheen keessatti erge jechuudha. Tiitokiin kun na jalaa hatamee jira jedhee achumaan na ergan mirkaneeffachuudhaaf iimeela duraan itti bantee paaspoortii nu ergedhaan ittiin erge achumaan keessa seeninaan jedhan lawagaatti godhe achumaan keessa. Ati dila isiin xalabaa baatuu fi dila namni akkana dolii gattoo ofu kana eessi jirtaati? An arguutti hin jiru kaan dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo Otoo anaaf siitii waan godhu dhuguma hin beekne. Dhagaye abdii mucaa warra jimmaati obsaan eegaa ture sila amma warra arusii ta'e ajjeeste taloo gaafa duraa sannu. Naamani mucaa daabboote. Amma feemasoota Oromoo waa himna dhagaa abboo dhugaatti himna. Feemasoonni Oromoo dhageeffadha. Obboleeyyan kiyya gaafa durallee intaloota na baaftan lammaffaa iqaamaatti baafneettan. Namni biyya kana iqaamaa malee jiraata. Diqaalota haala raawwan intaloota iqaamaa baaftanii firoomsaan eenyu haasalu. Boq boq. Iqaamaa wanni itti baaftan takka hin jiru. Intaloon gadi bee haa dalagatu. Ijaazaa nu haa bu'u. Jazbaa mana. Maakan ijoolleen keenya guruupii hidhattee keessan jiraata gootee irratti gubde. Na dhaggeeffadhuudha. Keeruudhaan cheekii turanii wal jaallatu. Attee keeruu kanatti. Kenneef keeruun tiiktookii isaa kan. Annan beeka gastii ittiin gadhee. Akaawuntii ammaa quuftuu keeru kana gastii keeruun ittiin banatee angaleen beeka. Walii kennanii ta'an imeeliti jirti waa hunda. Guyyaa tokko sun gastii irra jiru quuftuun natti ergatte geemii jalaan qabe. Achumaan keeruun natti ergatte jalaan qabe. Ani hin beeku dubbii. Maal jedhaa keeruun? Quuftuu akaawuntii kun aan deebiftuu jedheen. Achumaan maal jetti beektaa quuftuun? Mo'iitii godhata anaan mo'iitii godhata. Birrii sii kennaa. Qabuu hin danda'an mo'iitii godhata. Andamoo. Birrii sii kennaa jetteeni naa birrii hin barbaadu akaawuntii koo malee jennaan. Keeruutti kana gowwoomsee jettee na bira teessee quuftuun baasuu hin danda'an viidiyoo waraaba kan jamee qaawwa ta'e. Birrii 6,000 kenneen keessaa baasinaa wallaahi naan kenninee jedheen si gowwoomsee keessaa si baasee jetteen keeruudhaan quuftuun. Isati namni beekaa jettu kan jedha. Inni immoo amma keeruun irratti eega geemiin taphatame fudhate isiitu biroo godhu irraa biroo goote. Eega biroo guna goote jedheetti deebi'e. Isa Aleeksi taa'ee yaadde nu hunda keenya itti yaadee keeruu dawwalee keeruu wanti kun ajandaa fudhattee dhufte moo akkamii mucaa kanaan duraan cheekii turtanii mucaan kun gaafa duraayyuu siin beekamaa turte si faarsuudhaan beekamaa turte. Jennaan hi'ii dubbiin kana miti kana kanaa jedhee Elamee koo waa takka Aleeksitti himuu fedha. Duraan dursa tiktookiin kun osoma kamichaa kanaayyuu ta'uu baate nama kadhataa tokko isaa sidaajaa karaa gubbatti afatee ilmaan Oromoo ay gubbaa rakkisu waan aadaa Oromootiin ala ta'e hojjetu tokko
Amma biyyan jiraadhu kanatti sihii kadhatu yoo si argan ari'anii siidhan. Mucaan kun intala tana kadhattuu tana karaa gubbaa yoo galche min chiggiraa rakkoo maalii qabu? Kama isaatu yoo hiriiranii jira waan ta'eef warri feemasoota kana si godhuu danda'an intaloo keessaa xaraki. Kana bichaa sitti hima. Yoo ammoo isiin sihii akkana dhoggatee bira taa'u akka amma siin jennu kana keessaa si baastee fudhatte salphinnas. Firoomsaa galchaa mee firoomsaa galchaa. Si salphin. Yaa sii salphina laman salphatin obboleessa kiyya akka dhiira qabattoo hidhatte dhiira urgaa intaloo keessaa baasi bakka onnee tante keessaallee baasi akkaawuntii keessaallee baasi waa hunda keessaa baasi obboleessa. Dhiisi onnee dhiiraa makiinaa kiraa ani kaja jarree isaa wal jaalatte rakkinaaf rakkinni kana wal argatteedha wal fakkaatti si jamma subhanallah isin muka wal jaalattanii lammaffaa irratti wanni godhadhu amma ati akkaawuntii eegarraa fudhatteen booda ani farmuddin dajite akkaawuntii intaloodhaa sumana bira jira wanni godhi bakka gubbaa san seeni bakka akkaawuntii saniin seeni iimeeliin jiraabeewwan iimeelii sanii olii lakkoofsa galfadhu lakkoofsa wastaappiin qabdu eega lakkoofsa achi galchiteen booda iimeelii deebii keessaa haqe iimeelii keessaa lakkoofsa gubbaatti galfatteet iimeelii keessaa hiite garaas ta'u intaloon ammoo feemasoota kaahiroo wajjin jira waan ta'eef feemasoonni kaahiroo tiktookii irratti ogummaa hin qaban tiktookii waa keessaa baasuu hunda isaa jijjiirrattee jennaan hin seene baar. Osoo ati asirratti maakiin ibsaa garee gootee keessaa si baafti ofii. Wallaahi keessaa si baasan midhaa kana nyaatama. Lammaffaa irra maali beektaa? Abdi anamma feemasoota Oromoo feemasoota Oromooti waraaf namaa feemasoota Oromooti keessaa na baaftee na bilootte biloo kamnantii tokkii sana seenuu hin danda'u beekaadha. Keerii yaadagee waan keeruddin hin gubattee jette tiktokichi. An dhuguma gubate jedhee tan dhiise. Yeroo nani iimela kan kootti galchee jedhu natti deebise haqame hundinuu jalaa kaafamee jira. Paaspoortii gaafa duraa sana bicheen keessatti erge jechuudha. Tiktokiin kun na jalaa hatamee jira jedhee achumaan na ergan. Mirkaneeffachuudhaaf iimeela duraan itti bantee paaspoortii nu ergedhaan ittiin erge achumaan keessa seeninaan jedhan. Lagaatu godhe achumaan keessa. Ati dila isiin dhalabaa baatuu fi dila namni akkana dolii gattoo of kana eessi jirtaati. An arguutti hin jiru kaan dhugaa dubbachuudhaaf. Otoo anaaf si'iitii waan godhu dhuguman beeyna. Dhagaye abdi mucaa warra jimmaati obsaan eegaa ture sila amma warra arusii ta'e ajjeeste taloo gaafa turaa sannu. Naamani mucaa daabboote. Amma feemasoota Oromoo waa himna dhagaa abboo dhugaatti himna. Feemasoonni Oromoo dhageeffadha. Obboleeyyan kiyya gaafa durallee intaloota na baaftan lammaffaa iqaamaatti baafneettan. Namni biyya kana iqaamaa malee jiraata. Diqaalota haala raawwan intaloota iqaamaa baaftanii firoomsaan eenyu haasalu. Bok bok. Iqaamaa wanni itti baaftan takka hin jiru. Intaloon gadi bee haa dalagatu. Ijaazaa nu haa bu'u.